السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أشمارك هوني كبجمتو تداوتو عاشا عند كريرتو أكم جرتن نرجع جرا الحمد لله رب العالمين داوتو تكينا أراكم بريفهم غبارة تجرتنيتي وري منا بتاعو بربادن إيشني بلالو لندن سنين جنة ردا داوتو تكينا كنا أكم أرجدن كنا منا كنا على راكرر رايس نجاسي ساجر جورا داوتو تكينا وبلتي تينا تكتو يو بتاعو بربادا جت على كنا لالله جورا داوتو تكينا إيشني ليش برباج سونولو كركيسة تيمبيجا ورامني نما إرجع nama ergun gahamiti warri bitachuu barbaadan kallattiiwwan haa bitatan jedhee gara miidiyaatti baasee jechuudha daawwattoota keenya nama hedduutu haala kanaan laallee fi maatii isaaniillee ergatanii warri laallatanii bitatanii ni jiru warri laallatanii assaaba qayyaranillee ni jiru warri immoo laallatanii bitachuudhaaf karoora gara fuulduraa kaayanillee ni jiru jechuudha jiruun addunyaa tuni akkuma rabbi jedhutti malee akka namni jedhu taare warra rabbi riskee filma bitataa kan mootor riskiin keessa hin jirre nama dhiisa kanaa jecha nama muraasa haala saniin keessummeessu irra warra meeshaa bitachuuf gara kiyya dhufanii meeshaa bitatan haala saniin nu laalee yoo jedhan laallaaf jechuudha kabaraallee warri meeshaa sun irraa hin bitatii yoo barbaadan akka bitataniif kanuma isaaniif waraabni san seeranuu yoo waraabne maaliif yuutuub irratti gadhiifna inni yaadne osoo hin taane achi garuma keessatti warra barbaadan sanii erguuf hin waraabne waan ta'eef seeran hin waraabamne kunis lafa duwwaadha. kaartaa pilaanii qaba namni bitachuu barbaade yoo jiraatan kallattiiwwan gara keessatti dhuftanii dubbisuu dandeettanii kan mootuyyuu mana qabu soo barbaadan viidiyoo hedduutu jira garuma obsaan eeggadha isiniin jedha daawwattoota keenya asirratti waan isiniin jechuu barbaadu mana akka bitattan bichaaf osoo hin taane gorsa takkan isiniif qabadhee dhufe daawwattoota keenya yeroo ammaa kana mana bitachuullee baay'ee ulfaataadhaan beeka widdiidha garuu mootuyyuu namni mana hin qabne waa hedduu isaattuyyuu kiiloo isaattuyyuu gadi bu'aa dhugaa dubbachuuf yoo taate mana kiraa keessa jiraachuun baay'ee ulfaataadha yeroo ammaa kana duraan keessa jiraanne beekna haa ta'u ka duraantiif kan ammaa addaanii dhugaa dubbachuuf yoo taate nama ilma qabu namni mana ittiin kireessu astagfirullahi rabbiin akkamitti akka isaan yaachisiise rabbi haa beeku namni ilma qabu gibbii keenya keessa daa'imman kennan wal jeeyti daa'imni waan jedhu jira deebii mootu wanta adda addaa balleessite waan jedhu jira nama daa'ima qabutti mana kireessu baay'ee jibbaa gisee amma namni kana jecha xiqqaattus guddattus waan ofiitu nama baasaa waan ofii keessatti namni kabajaa qaba fakkeenya namni mana kiraa keessa amata 10 amata 20 taa'ullee jira inni suni iddirillee hin seenu maaliif mana kana keessa yoo na baasan shangooti jegatee deema wanta jedhutu jira waan ta'eef tasa namaan gadi ba'ee nama wajjin oolu asuma mana kanallee ilaaladha seeran hin waraabamne namatu waraabina erge kana ofii kiyyaa dhaqee waraabne waan ta'eef kaameraa seeran hin seenne jechuudha laallachuu dandeettan kanallee warri barbaadan asumaan dhaamsa kiyyallee dhageeffadha maal isiniin jechuu barbaade akka namaatitti namaa wajji jiraachuudhaaf dirqama haga feetes xiqqishus taatu mana qabaachuun dirqama daawwattoota keenya meeshaalleen irratti dabalata nama mana qabutu meeshaa bitata mana bitachuun waan guddaa jireenya Itoophiyaa keessa jireenya namaa laaffisu keessa isa tokkodha yeroo ammaa kifilii takkatti mana daarii fagoo jiru jechuudha manuma katamaa keessa amma argachuullee ulfaataadha kunillee asuma mana biraati laalladha isiniin jedha seeraan waraabamne silkiin ol dhaabate waraabame waan ta'eef manni kiraan daarii katamaa daarittillee jechuudha kifiliin takkatti qarshii 1,500 qarshii 2,000 jedhanii yeroo ammaa kana 1,500 nama laaxxee nama seenee bahu yoo taate malee namni daa'ima akka jiraachisuu hin dandeenye jechuudha gaadhaa saalonii taanaan 5,000 ka homata kabar safar isaa sanitti wanta kan argamne baay'ee ka fagoo ta'edha katamaa keessoo ta'e immoo 20,000 akkasiin kireeffama eshi mana gaadhaa saalonii 20,000 kireeffanne achi keessattuu iyyuu daa'imni keenya kafarii ta'eetiin hin jiraanne baay'ee ulfaata isiniin jedha daawwattoota keenya jiruun mana kiraa keessa kana jecha kana mootuyyuu ijumaafillee oromiyaa halaaltaniif malee naannoo bitataaf ta'u miti asumaan naamsa kiyya dhageeffata magariisuma kana halaaltaniif jechuudha daawwattoota keenya kan isiniin jechuu barbaade homataa tanillee taatan biyya namaa keessatti amata dheeraa gubdanii galtanii mana kiraa keessatti akka hin gubanneedhaan dhaamsi kiyya mana kiraa keessa rabbillee isiniin jiraachisanii isinillee jiraachuudhaaf hin karoorfatina warri immoo karoorfattanillee haga wanta tokko as takkakkarattaniif yoo ta'e fakkeenyaaf galtanii manni ijaarataa jirtan yoo jiraate haga isa xumurattaniif yoo ta'e deebii immootu bakka hin jiraami amma raacii yoo qabaattan malee daawwattoota kiyya galeetti daarii qabadhee manuma kiraa keessatti jiru kiyya fooyyessa jettanii hin yaadina isiniin jedha wanni biraa waan isin tolchitan hafee haguma feetellee katamarrallee fagaattu haguma feetellee wanni yoo ta'e katamaa garaacha ta'eettillee dalagachuu yoo hin dandeenye manuma maroora dhaabsinii ta'u manuma jireenya isinii ta'ullee yoo qabaattan baay'ee bareeda jedhee yaada daawwattoota kiyya kuni dhaamsa obbolummaa isiniif dhaama haara daawwattoota kiyya akka dhuftanii warra keessaniif
dhaamsi isin qabaachuu qabdan mana qabaadhee galuu na barbaachisa mana ijaarachuu barbaada jettanii warri duraan karoora baafattanii isin itti yaadanni beeka warroon biyya arabaa keessa teessanii mana babbareeda ijaarta wallaahi gisee meeshaa keessan geessinu gisee mana babbareeda jechuu mana bakka fireenchi doorii balbala ajaa'ibaa itti galfattanii mana ajaa'ibaa jiibsamii addaatiin saramikiidha warra ijaaratu jira maashaallah isin wallaahi giseedhaan beekattanii jirtanii warri mootuyyuu kana hundaayyuu hin godhines isinillee itti yaada jireenya keessan isin jechuu barbaada jireenyi guddaan namni jiraachuudhaaf mana barbaachisa hayya anka isin jechuu barbaada otota kenna mana qabaachuun ilma namaatiif barbaachisaadha isin jechuu barbaade walumaa galatti ifaajuun kenna eegan oolle biyya namaa keessatti gubachuun kenna eegan oolle achitti illee sababa mana namaa keessa hojjennu naggalaammaxamaa jiraanne fuuli namaa namni nu jibbaa jiraanne namaa gattaanee jiraanne asillee gallee mootu sababa mana kiraa keessa galluuf bakka jiraa miti uf jibbaa deebi immoo namaan jibbamaa namaan tuffatamaa jiraachuun baay'ee nama dhukkubsa dhugaa rabbii dubbachuudhaaf yoo taate kana namni mana kiraa keessa jiraatetu hubachuu danda'a hundumaafuu isinillee rabbiin waan akkasiitu isinitti hin godhiniiti biyya namaa keessa teettanii obboleettii tiyyaa obboleessa kiyyaa jiraa miti bakka hin jirtu fira baree ka gizee biyya jirtanillee sirriitti waliin beekne mara gargaartan kanarraa of qusadhaati duraan dursaati ofii keessan jireenya keessan fooyyessaa isiniin jechuu barbaada daa'ottota kiyyaa dhaamsi kiyya kana fakkaata warri yaada adda addaa meeshaa barbaaddanii yaada adda addaa naa wajjaasoo barbaaddanii hatta lafallee manallee barbaaddanii jechuudha kallatti maaliin yoo isiniif argineef viidiyoo isinii waraabne isinii ergina isin mootuyyuu manni sun isinii ta'e taanaan lafti sun isinii taanaan barbaadan abbaa keessan barbaadan abbaa mana keessanii barbaadan obboleeyyan keessan nama barbaadan nama ofiitti amantan ergitanii ija isaaniitiin isinii ilaalanii isinii bituu danda'an jechuudha daawwattoota keenya kana ta'uu isin hubachiisuu barbaada mana kiyyallee gurguruu barbaada kaartaa filaanii itti baasaa jira kaartaa filaanii gaafa xumuretti kallattimaan viidiyoo waraabee gad isinii dhiisaa namni barbaada yoo jiraattan kallattimaan bitachuu dandeettan isiniin jedha daawwattoota kiyya kabiraan mootu kan isinii dhaamuu barbaadu asirratti warroonni lafa kaartaa filaanii hin qabne injiraamiti lafa caraqaa bitattanii asadaamaa keessaa qabdan gizee wayii diiggan ka'e jennaan baay'ee sodaattanii turtan isumarraa akka ka'e anillee kaartaa filaanii baasuudhaaf galmaa'ee kunoo baasee xumuraa jira jechuudha daawwattoota keenya isinillee asii nama qabdan taanaan namni isinii baasuu jira taanaan osuma achi jirtan mana keessan kaartaa filaanii irra baafattanii tineen sodaa jala ruhii teessanillee baasuu dandeettan ifaajee teessanillee akka lafa hin banne godhuu dandeettan jechuudha daawwattoota keenya birriin jiraannan wanni hunduyyuu waan hin sirroofne hin jiru kaartaa filaanii ni kennama keessattuu lafa injiraamiti duraan gabaree maabarii ka ta'e lafa akkasitti irratti kaartaa filaanii kennama waan ta'eef birrii keessan kafalattanii kaartaa filaanii keessan baafachuuf isinii caala isiniin jedha daawwattoota keenya isaan iyyuu kaartaa filaanii gizee kennan waan hundarraa nusuu ta'uu isaa dura hubataniiti waan ta'eef baay'ee waan namatti toludha ammaaf xumureera assalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatu